This is Radio Finfinnee. Radio Finfinnee. Radio Finfinnee. This station will provide intellectual conversation and entertaining music 24 hours every day. Kenya yo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne sila fagadin teenye walii gallee yoo kana langalle itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee yoo kana langalle waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee. Akkuma yaadatamu kana dura guyyaa 2 dura Yaazoo Kababaa dhimma isaatirratti haasofnee turre isinillee caqastanii yaada addaa kennitanii jirtanii galatooma isiniin jenna. Har'a immoo kutaa lammaffaa himatamtoota dubbisnee dhiyeessuuf yaallee turre kana dura guyyaa 2 dura Nasroo Abdallaa itti gaafatamaa OMN damee Kaayiroo dubbiseen ture ammaaf tasgabbii nagaa kiyyaaf nan sodaadha miidiyaa hundatti interview hin kennu Finfinnee raadiyoo kanallee hin beeku itti yaadeen sittimaa yeroo biraa naa bilbilinaan jedhanii turanii mee waan inni jedhe kana caqasaa dura. Hello? Ayo. Nasro. Bilbil. Okay. Inni haasofne jedheen sitti deddeebi'e bilbilli kee baay'ee na rakkisaa ture yaa. Ayo. Mee Nasroo galatoomii yeroo keetii fi amma waan si gaafachuu barbaade bara meeqa turte Kaayiroo kana keessa haalli Oromoo maal fakkaatti waan torban kana kee deemaa jiru kana maal irraa beektaa isa akka nuuf ibsitu fanan. Wallahi nagaa ilaalchise miidiyaa garaagaraa irratti yaada kennuu hin danda'u biyya bakaatiin jira. Kanaafuu dhiifamaa osoo naa gootee hedduu gaarii. Raadiyoo simbirtuu irratti kan darbe tokko dhaggeeffatte? Dhagee. Isa keessatti maqaa keetiitu ka'aa jedhani. Ayyee. So isa ofirraa deebisuu sirra hin jiru? Kallattii maqaa fayyaman inni maqaa uummanni banii hojjanaan uummanni walii jalaa jawaarii dubbisuu dandeessan jawaa dhimma kanarratti. Ati hoogganaa Kaayirootiitti? Jechuun bakka bu'aan Kaayirootii miti? Hoogganaan uummanni banii Kaayiroodhaan. Dubbiin tun maarree Jawaar caalaa isinuma to'atti bara. Isinuma ilaallatti warrumaa achi jirtan. Dhugaadhaa nima ilaallatti. Biyya bakkaa keessa waan jirruuf miidiyaa garaagaraa irratti yaada kennuu hin danda'u nagaa fayyaaf jiru. Haa ta'u gaa kuni mirga keetii yaa'u nus kaayyoon teenya agartee kanuma qulqulleeffannee abbaan balleesse dhiifama wal gaafatee Oromoon diina guddaa qabaa ofii wal haadhu dhiisee fuulduratti akka tarkaanfatuu fi kanuma adda baafachuu fi konfiyuuziniin kunis immoo gaarii miti
uummata Oromootiif ammaan tana Oromoon kan hojjechuun irra jiru kana otoo hin taane hojii biraatu harkaa uummata qaba. Tanuma adda baafannaa warruma maqaan dhaamee fi garatti qubni itti qabamaa jiru kanarraa qulqulleeffanna jedhee siif bilbile. Ammoo kumatuu jettee fedhii yoo hin qabaanne dubbiin kaa asumarra raawwatti jechuudha. Waan biraatti osoo hin ta'in tokkoffaadhaan miidiyaa kana kan hin dhagee Finfinnee miidiyaa reediyoo Finfinnee naan jettee ani takkaan dhageenye. Samii kun dhiifama warri gaafa beekin laalee fedhee Finfinnee kan akka ta'e adda gaafa beekin kan boodatti kan hin danda'amedha. Adda baafadhuuti boru si deebi'uure. Ni dandeessa rakkoon qabu. Ayyee ulfaadha. Galatoom nagaa buli. Ayyee garee dhiifame. No problem. Rakkoon hin jirtu. Okay bye. Egaa guyyaa har'aa Nasroo Abdallaati yeroo baay'ee irra deddeebi'ee bilbilaan ture bilbilli hin ka'u. Egaa neetwoorkis rakkoo jiraachuu mala yookaan immoo Nasroon illee deebisuuf fedhii hin qabu ta'uu mala. Yoo bilbilu sagaleen voice mail itti deemtii akka bilbilli hin kaane natti himtii akka ishiin jettus kunoo akka kana. The person you are calling is not answering. Please try your call again later. 87-4. Please enter the number you wish to call. Egaa haala kana booda Jawaar gaafadheen ture. Waa'ee yaazoo kanarratti yaada maal qabdaa kottu hin haasofnaa jedheen hin ture. Jawaar kuni dubbii dharaatii wanni inni irratti haasa'u hin qabu jedhee natti himee jira. Gama Jawaariin wanni argamu hin jiru jechuudha. Egaa warri warri Egypt yeroo hoo qabaattan ergaa sana yoo argattan yeroo isinitti tole inbox nuuf gootan wantana haasofnee xumura itti kenninaan jedha. Dhaggeeffattootaaf wanni ani jedhu dura akkitti qophoofne ragaa adda addaa walitti qabu waan kana bal'inaan hawaasa Oromoo Kaayiroo jiruu fi taajabdoodha kaan dubbisuuf ture. Fakkeenyaaf Dooktar Salamoon waan kana maal beeka jennee gaafachuuf ture. Yaayyaa Bashir waan kana maal beeka jennee gaafachuuf ture. Haa ta'utii himatamtoonni hanga waan kanatti yaada hin kenninetti ragaa mandara keessa deemnee walitti guuruun bu'aa waan qabu natti hin fakkaatu. Warri OMN keessattuu Nasroo Abdallaa fi waayillan isaa yookiin raadiyoo Finfinnees ta'e miidiyaa biraatiif akkasumas immoo miidhuma ofii hoogganan OMN irratti yaada kana ifa hin goone wanni irratti hundoofnee ragaa walitti qabnu waan jiru natti hin fakkaatu. Mee isinis yaada itti kenna. Yaayyaa Bashir asirratti dubbisuun faayidaan isaa maali? Dooktar Salamoon Ungaashee asirratti dubbisuun faayidaan isaa maali? Kanaafuu isteeppii itti deemna jennee dura lafa kaa'anne yoo warri OMN ofirraan dubbanne funduratti hiikuu rakkisaadha jedhee namana. Egaa hamma dandeenye uummata keenya tajaajilla. Kan mufate walitti finna, dhugaa jirtu baasna. Haqa ta'e bilirra goona jennee jalqabnee dubbiin ammaaf kanuma har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma ulfaadhaa. Caqasuu keessaniif koomentii immoo poozitiiv itti kenna, gorsa, qajeelcha an akkasii kun waliin nama hojjechiisuu, nama guddisuu danda'a. Kanaafuu ilaalchi poozitiiv ta'e baay'ee barbaachisaadha. Gorsis baay'ee barbaachisaadha. Informaashiniin baay'ee barbaachisaadha. Akkasiin egaa Oromoo waliin hojjetu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.
keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee yoo kana langalle itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee yoo kana langalle waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee yoo kana langalle itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee yoo kana langalle tani hima asase dubbii hunda dibde kanas dibde kanaafan gad qabeen ofitti asaase beebe kaamoo wallaalaa kam komannaa nuuf hin gallee rakkanne akkam taana wal guduunfuuf sakaaluun dantaa taati walii gamnee rakkoonis keenya taate meegootamoo dabeessa kam komannaa nuuf hin gallee rakkanne akkam taana wal guduunfuuf sakaaluun dantaa taate walii gamnee rakkoonis keenya taate yaa rabbi yaa gooftaa koo tokkicha koo mootii hundaa walii galiitii nuu tolii ni dandeessa harka qabda jiruu jechuuf jiruu miti nu takka jirruutti jirra nu gamteetti qabisitti yoona jiruu jechuuf jiruu miti yaa rabbi nu takka jirruutti jirra nu gamteetti nu qabisitti yoona keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee yoo kana langalle itti dhiisne sila gadin teenye walii gallee yoo kana langalle tani hima asase dubbii hunda dibde kanas dibde kanaafan gad qabeen ofitti asaase meegowwaamoo gamna kam komannaa nuuf hin gallee rakkanne akkam taana wal guduunfuuf wal sakaaluun dantaa taate walii gamnee rakkoonis keenya taate mee baramoo dhaloota kam komannaa nu rakkannee qubannee akkam taana ormaaf darbaa maal goonee maaf nu darbaa nurra tureen hin bubbulee akkuma sallee
yaa gooftaa koo naallicha mootii hundaa walii galiitii nuu tolii dandeessa harka qabda jiruu jechuuf jiruu miti nu bakka jirruutti jirra nu gamteetti nu dhaqqabiisitti yaadna jiruu jechuuf jiruu miti yaa rabbi nu bakka jirruutti jirra nu gamteetti